Hojii tokko garaa nama nyaatudha Muktaar kan godhaa jiru jechuudha. Egaa akkuma yaadatamu daa'ima waggaa 12 butuun isaa dirqamaan ni yaadatama. Ta'eeyyuu kan shamarreen tuni yeroo ammaa kana keessatti daa'ummaa waan qabduuf baay'ee tokko sodaachaatiidha kan jirtu. Yeroo ishiin hin nyaadhu jedhutti immoo gara feeti kan ishee nyaachisaa jiru haalan jiran jechuudha. Sarwaa dubbachuudhaaf haadhaan keenya durii nu deebi'aa jira. Muktaar galatoomii aadaa durii nu deebisaa jirta jechuudha. Egaa viidiyoowwan kiyya guyyaa har'aa keessatti caaltuun du'een bada malee hajjiidhaan walitti hin araaramu jettee dubbattee jirti. Ilma kootillee kophaan guddifadhaa akkasumallee osoo naa danda'amee faayyoo jalaan baasa malee ofii kiyyaa itti hin deemu jettee jirti jechuudha. Kana hunda hajjiin maal ishee miidhe kan jedhu kan isiniif himu ta'a. Turtiin keessan hanga dhumaatitti waliin haa ta'u. Ashama harka fuunee jira jirtu hordoftoota masaasituu bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aas viidiyoo birootti walitti deebinee jirra. Warroonni chaanala kanaaf haaraa ta'an sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koo taatanii hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aatis oduuwwan lama walitti deebinee jirra jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibullee waan baay'ee nama gaddisiisulleedha viidiyoo kana keessatti kan hubattan ta'a jechuudha. Turtiin keessan hanga xumuraatitti na waliin haa ta'u. Egaa kan oduu koo guyyaatti yommuu darbu caaltuun du'een bada malee tasumaayyuu hajjiidhaan walitti hin araaramu. Faayyoo jalaa baasuun barbaada. Ilmoo kootis kophaan guddifadhaa jettee dubbattee jirti. Kana hunda hajjiin maal akka ishee miidhe ani hin beeku. Egaa hanga har'aatitti hanga nan isaan beekutti ingirii caaltuu fi hajjiin yuutuuba isaanii irratti gaarummaa hajjii osoo hin taane badummaa isaatidha yeroo hundaa kan dubbatamu jechuudha. Dhuguma namni kun nama akkasiiti moo yuutuubaaf jechaadha moo kan jedhullee ana baay'ee gaaffii natti ta'aa jira kan ture jechuudha. Yaa'u ta'eeyyuu isaanii fi isaan to'atti beeka. Ani hamaadhas gaariidhas hajjiin irraa dubbachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Egaa wanta yeroo ammaa hunduma jiru amanuun immoo baay'ee ulfaata waan ta'eefiyyuu jechuudha. Kanaaf yan hanga isaan beekutti ingidiif mata dureen caaltumaaf hajjii waan ta'eefiyyuu dhimmichi kun baay'ee nama shakkisiisa waan ta'eef ani hajjiidhaan badaadhas jedhee yaaduu hin danda'u jechuudha. Osoo hajjiin dhuguma nama badaa ta'e caaltuun hanga ammaatu waliin hin jiraattu ture. Hanga ammaa ishee waliin obsitee jiraachuu dandeessi garuu erga gara biyyaa galtee erga isheen gara biyyaa galtee kan inni durallee imaana irratti fuudhe jechuudha. Osoo dhugumaan kun nama gaarii ta'uu baate waliin kan hundallee hin jiraattis hin jedhu akkasumallee ilmoo kanallee immootu irraa hin argatti jedhee hin yaadu jechuudha. Maaliif jennaani namni tokko daa'ima tokko yoo argate keessatti biyya ormaa keessatti kophaa isaa guddisuu irra nama lamaaniyyuu guddisuun baay'ee ulfaata natti fakkaata. Sababbiin isaa hojjetaniiti waan ta'eef wanti ta'anii namaa dhufu tokkollee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Egaa caaltuun ammallee ilmoo kee kophaa kiyyaan guddisadha malee hajjiidhaan tasumaayyuu walitti hin deebi'u. Isa hin barbaadu jettee jirti. Akka waan hajjiin waan hedduu ishee miidhasittidha kan ishee dubbatte jechuudha. Asirratti garuu wanti na ajaa'ibu yoo jiraate nuti alaalarra teenyetti isaan hordofaa jirra. Isaan dhaggeeffachaa jirra. Egaa jarri kun piraankiin irratti gochaa jiramoo ajandaadhaaf immoo kan jedhu akka waan yeroo hunda dubbadhu ajandaadhaaf haa ta'u dhuguma hajjiin nama akkas haa ta'u nuti wanta irraa beeknu tokkollee hin jiru. Isaanidha warra waliin jiraachaa jirudha. Har'allee caaltuun hajjii waliin jiraachaa jiraattee baatee haala kanaan haa dubbattuu fi dhuguma lolti isaanii lola ta'eeti moo kan jedhullee baay'ee gaaffii keessa nama galcha jechuudha. Egaa wanta yeroo ammaa hunduma miidiyaa irratti arganii amanuun illee baay'ee ulfaata waan ta'eef jechuudha. Hunduma isaa amanuun hin danda'amu maaliif dhugaadhas jedhee fudhachuun sobas jedhee dhiisuun ana akka nama tokkootitti baay'ee natti ulfaata waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf akkuma yaadatan kanaan dura nan araarfadha jedhee jira hajjiin jechuudha. Abdiin hajjii biras deemee dhugaa abdiin baay'ee namatti tola jechuudha. Maaliif jibbiinsa isaanii hin barbaadu. Akka isaan gargar bahan hin barbaadu. Isaan tokko taasisuudhaaf ni yaala jechuudha.
yeroo hajjiin ishee jedhee fudhatutti immoo caaltu lakkii ani hin barbaadu tasumayyuu hajjii walitti hin deebi'uu jetteetii jirte jechuudha. Bicha dhuma keessa waaqayyo nu argisiisu akkasin mallee immoo nuti akka isin tokko taataniidha kan barbaannu malee akkasin gargar baatan hin barbaannu. Wal dhabdee namaatirraa wanti fayyadamnu tokkollee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Uummata irratti piraangii gochaa jirtan ta'ee dhimmichi dhuguma ta'ee dhuguma wajjin akkasiiti ta'ee hin beeku jechuudha. Asirratti dhaamsin akka caaltuun dubbatte keessatti dhaamsin ani qabu tokko osoo na danda'ame faayyoo jalaa hin baasa malee ani hajjiitti hin deebi'u jettee egaa kan isheen dubbatte jechuudha. Maaliif ati hin barbaaddu yoo ta'e si'i waliigaltee hin qabu siif jaalala hin kennine yookiin ati immoo isa hin feetu yoo ta'e faayyoon immoo erga ni barbaaddate waliin jiraachuun mirga isheeti. Sababni isaa kan isheedhaa ta'uu fi kan isheedhaa hin taane nama adda baasee beekuudha malee namni waan tokko isheedhaan jedheedhaaf jiraatullee natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf sila nama tokko jibbinuudhaaf yookiin namni tokko sila nuyiif gaarii hin taaneef nama birootiif gaarii miti jennee yaaduun hin barbaachisu jechuudha. Tokkoffaa ilaalchi keenya yaadni keenya malli keenya jechuun nu dubbannu hunduyyuu nama san biratti fudhatama qabamuu hin qabu jaalatama qabuu hin qabu kan jedhullee yaaduun barbaachisaadha. Kana jechuun kan koo ati erga isa hin barbaanne ta'e faayyoo jalaa hin baasa jechuun ani dogongora keessa jedheen yaada jechuudha. Maaliif faayyoon nama ofii isheetiin murteeffachuu dandeessudha waan tokko malee nama gorsa namaa eeggatullee natti hin fakkaatu jechuudha. Jaalannaanuu itti heerumte jaalannaanuu waliin jiraatte jaalannaanuu hanga har'aatitti waliin turte waan ta'eefiyyuu har'a ammootu ati sila isa gattee deemteef faayyoo jalaa hin baasa jechuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Kanaadhaa fi biyya ormaa keessatti ilmoo kee kophaa guddifachuurraa ilmoo ishee kophaa guddifachuurraa osoo walitti deebitee ilmoo isheetillee jaalala abbaa fi haadhaa argatee osoo guddatee baay'ee gaariidha jechuudha. Egaa namni tokko erga ilmoo argatee booda of caalaa ilmoo saniif yaada waan ta'eefiyyuu kanuma sidhaamuu barbaada jechuudha. Daa'ima kee abbaa jaalala abbaas jaalala haadhaas osoo akka argatutti guddifatanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Waaqayyo nagaan si haa eegu siin jechuu jaaladha jechuudha. Caaltuudhaanii ani hunda keessanuu dhugaa dubbachuudha kan baay'ee tokkosaan jaaladha caaltullee hajjiilee jechuudha. Badoomummaa isaan qaban jedhan kanaayyuu miidiyaadhaaf natti fakkaata malee dhugaadha jedhee hubachuun illee natti ulfaata jechuudha. Egaa koomentii isaanii jalatti namoonni baay'ee kan abdiitti illee dheekkamanii jiran jechuudha. Dhugaan yeroo tokko akkamitti akka yaanullee jiran akka abbaa jechuudha. Dhimma jara kana irraa nuti wanti beeknu hin jiru. Jarri piraankiin gochaa jiran moo dhugaadha kan jedhullee adda baasannee hin beeknu. Dhugumallee yoo ta'e mootu as keessatti abdiin badii qabasiree hin yaadu. Jechuun ni araarsa jedhee hajjii akkas godhe akka nama hajjiidha yaadnee fakkaanne yeroo dubbannu jechuudha. Maaliif osoo yoo dhugaayyuu ta'e hin barbaadu jennaan dubartii kana manaa baase jechuudha. Har'a garuu akka nama hajjiidha yaadee fakkaannee caaltuuf abdii hamaa goone yommuu koomentii barreessinu dhaabbannee of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha waan nun galchine keessatti. Sis maal si galchi jechuu dandeessu garuu waan na ajaa'ibuuf koomentii jalatti argee jechuudha. Kanaaf hajji nama gaarii godhanii abdii fi caaltuu nama badaa godhuun hin ulfaata xiqqoo tokko jechuudha. Egaa kanatti aansee jechuudha waa'ee muktaarii keenyatti yoo deebinu muktaar akkuma beekamu shamarree waggaa 12 erga butee booda amma yeroo ammaa kana keessatti haala kanaan teechisee nyaachisaa jira jechuudha. Bakka isheen diddeetti immoo gara feete kan ishee nyaachisaa jiru sima dhugaa dubbachuudhaaf aadaa durii nu deebisee jira jechuudha. Shamarree yeroo ammaa kan ija nama keessaa baastee nyaatti rabatee kan sodaattu miti jechuun faxaaxara shamarran yeroo ammaa anuma waliin iyyuu jechuudha. Kanaaf yaa'u darbee ingirii baadiyyaa irratti shamarreewwan akkanaa hin jirani ta'eyyummooti aadaa durii nu yaadachiistee jirtu jechuudha. Kanaafidha hanga tokko hanga duraan guggattee ibsisan irraa hamma tokko sorrooftee jirti. Garuu ani dhimmichi kun ammallee dhugaadha jedhee amanuudhaaf baay'ee tokko natti ulfaata. Sababbiin isaa wanti yeroo ammaa hundumti isaayyuu feekii ta'ee jira jechuudha.
Kanaaf dhuguma Muktaar Butee dhugumaadhamoo Firaankiin gochaa jira moo kan jedhullee hedduu tokko gaabii natti uumatiidha kan jiru. Egaa hordoftoota kiyyaa turtiin keessan viidiyoo itti aanu waliin haa ta'uun isiniin jedha. As keessatti